أخي برارو جراوي بر يا ونو جلان كتيني ربي جينا جابوسي سيقل جرس خدشيسو من خنو من السمر سني جراني ربي صداد دوتي نجابوسي جت جرابر إفيفو سيفو يواتشو جرابر سمر أرفتشو جرابر نمني أتي سادوبتو أكوان أتي سادوبتو فكاتي سيقل جوان غرسا عربة سياجان سيقل غرسا نتتجر روحنا عربة تفكاتي سيقل جوان غرسا عربة سياجان غرسا نتتجر روحنا عربة وان نتي موتوماتن عرب سجر كيكو جر تفكاتي يجو أراربو سيجون نجابو سيجون الدنيا تنربر ونمي آوام مالي نجابر أكم بلتن نجاب بلتني لامي أكتب بريدو جتشمتو سيقل نجابو سيجون مرة كوكب نجابو سيجون چنكي مالكب سيقل نجا خنا جل جرا خا أنغو قدر دفاميره قدر چون دركما وان نجيني كابو غتي نجيني هندا باسون دركما يجو خنا هندا مال تفيدي توكو مو ددبه يجو إفيفو موتوما تخرم ويتشاتي دياتي يجو أما يوم موتوما نكو موامي سيقل خان دفي أنغو راغوتو تاتي إلكي نتي الدماتا سيقل أرومو تنتي إلكي الدماتا مي خانو إنما ناجي جيرما في دوجي هيوني غرتي فدرالا خانك أبردوتي أروميا ترخيسي جيرما في دي جي دي بار قلو جرايجو خنابود إبسا إسان باسني مارة إسان باسني ولا أرتستوتا ولا هيوتا ولا مالي سيقل نمني هندي مانو تكي جرغا بر نمني شفتي أسي كاي كيسا تاو جرا harka kana asii kaayee keessa taa'u jira namni jufti sigale namni tanaaf dubbachuu qaanfatee sodaatee ta'a maaliif wanti baalageedha waan durriyyee barandarraa rabbi aangurra fite gartee kabajaa namaa sheekha guddaa viidiyoo ol darbiti yoo feete yoo inni hanjamaa godhe sheetichimma yoo hanjamaa godhe waraabbattee qabdi viidiyoo ol darbiti namni kun gartee rakkoo maal namni kun naanjaa maal namni kun isii biren jiru jechu saniifu amman ummanni oromoo dhiibbaa godhu warriidan amata jaha kan isi warriidan kun margi caccabu jiru kun buqqa'u jiru kun ummata lubbuu ummataati lubbuu ummata keenyaa baraaruudhaaf waliigaluudhaaf ummanni keenya moor dhiibbaa godhu qaba namichi aangoo qooduuf qophii miti yale beeladaatan eegaa aangorra guurate yessarii eegaa aangorra guurate wallaalaa kana eegaa aangorra guurate ajjeesi dhiitee hufaa kana leenjifatanii eegaa kana aangorra guurate inni nugusummaati yaannaan dhugoomne yaadajuu keessa jira aangoo qooduuf qophii miti jechuu ummanni oromoo garuu dhiibbaa ta'e adda dhaabnaan kasaarte qeeransan eegeen qaban jang eegee qabnaan yoo gallakkifte si iddaa jechuu si ciniinaa jechuu si nyaataa jechuu si jeesaa jechuu si salphata si kasaarota saniifu hayyoonni oromoo beeytonni oromoo dhiibbaa ummanni godhu jiru tana moor akka sagalee addunyaa bira dhagahamtu akka addunyaa bira fudhatamtu sigale godhuudhaan qabsoo oromoo tana akka moor shaffiftu akka dhiyoo gartee hoggii wayyaaneen amata hangana khaati jennee osoo neenu jirjirtee khaati jan maaliif hayyootaatu qabsoo bifa qabsiisee jechuugis especially wanni Jawaar Mohammad dalage OMN dalagan seenaan inni raanfattuu jechuu ammallee mootummaan tun gartee sarara lama qofaan iyyisiisaa turte jechuu Jawaar Mohammad namni keenya irra guddaan ana dabalatee qeeqoo turre jechuu garuu arrabsuun turre qeeqoon turre jechuu yaadni keenya adda taanaan ganallee nin qeeqaa jechuu yaadni keenya gaafa tokko ta'es nin deeggaraa jechuu siyaasaat tana siyaasaan sigale akka qilleensaati ni jijjiiramti saniifu namni dawaa qabuuf qorichi sigale qorichi kuunidha jira kuun Jawaar Mohammad jechuu kun Jawaar Mohammad jechuu amma qabsoo qeeroo fi qarree bifa qabsiisuudhaan wobu wajji wal mari'atanii sigale hayyoota oromoo mariisisanii
qabsoo kanaa booda qabsoo qeenxeen barbaannu. Qabsoo namoonni tokko kuma fedhe godhu. Qabsoo waloo godhu qabnaa jechuudha. Yoo tokko ka'ee biyyattiin galcha jee jennee tan dhorkuu dandeenyu. Yoo tokko ka'eetiin araarama jee akkamitti araaramta jennee tan dhorku qabsoo waloo si galee. Qabsoo kun namuma tokko dura keenya yaanu sanii miti. Ganaa qabsoon godhuu qabnu qabsoo waloo si galee. Qabsoo hawaasaa tan hayyoonni hundi keessaa hirmaannaa qabu. Tan amantiin hundi keessaa hirmaannaa qabdu. Qabsoon godhamuu qabdu sanii jechuudha. Qabsoon godhamuu qabdu sanii jechuudha. Jaalannii jibbinee si galee. Wanni kun ni milkooyti 100%. An akkatti laalee arka. Laaleetiin arka akkatti. Akka dhukkee godhuu ta'e. Yoo wal qabanne wanni Oromoon godhuu hin dandeenye jiru addunyaa kanarra. Yoo wal qabanne. Osoo wal qabannee Ameerikaa tana fudhanne jennee fudhachuu dandeenya. Wanti niikuleera qabdi yoo bakka nu fituu baatti. Si galee. Saniifuu durumaanuu qabsoo waloo godhuu dhabuutu. Qooda walii kaa'uu dhabuutu si galee tanaan nu gahe abaluu keenya qabsaawaa keenya maarre atis qabsooytu bar atiin sheer godhu jirtu kun qabsaawaa bar akkasitti beekuu qabna jechuudha si galee qabsoo qeyroo fi qarreeta jijjiirama fiddeessan anarraa eegali namni hundi warra biyya gallisan irraa eegali hundinuu qooda keessaa qaba jechuudha akkasitti qabsoo waloo qooda walii keenya godhu qabnaa jechuudha. Namni qabsoon qoodan qabne qabsoo miti duraaniin siin jedhu. Ati yoo qabsoo takka keessaa gootan qabaanne hojjetaa nama saniiti malee qabsaa waan jaamtu. Si galee saniifuu hayyoonni keenya qabsoo waloo tanatti gartee nuu shaffisanii. Amma bilchiqinnaa keessaa qooda takka hin qabdu ati. Qooda takka hin qabdu. Durbar wayyaaneen gaafa wayyaanee san yaadi keessa opidiyoonis nama bakka buufattee federaalatti ergatti naannoon hundinuu nama bakka buufatanii federaalatti ergatan. Yoo namni sun federaala dhaqee waa balleeyse opidiyootti waraqaa gabbarreessanii namni isin ergattan sun wayi balleeyse ariyaa jettee wayyaaneen opidiyoo kadhatti malee akka namichi kaampaanuma ifii godhatee bar paartii amma wanni bilchiqinna jaan isuma tokkichaa bar. Yoo isa tuuyite miseensa paarlamaatii miti miseensa waaqaa maan taane si galee miseensa waaqaa maan taane hidha buutaa jechuudha. Maaliif kun kaampaanuma isaati malee dalagaa dalaytu akka manaajaraa wajji wal dhabnaan manaajarri si geggeessaa jechuudha. Akkasuma jechuudha. Bakka inni manaajara namni hundi isuma faarsa mee ilaali. Bakka feete afaan feete dubbadhu. Nama feete isa jalaa nama feete yoo arrabsite ati heera paartii diideen hin jiru si galee. Ammachi tattaaniiti gartee hattuu maarree miitirkishoo shimallis hundaanya shimallis miskiinaa miire hojjetaa wooma feete jettaanii jechuudha. Garuu hojjechiisaa saniinumaa gartee heera naamusa gartee siyaasaatii fi naamusa jaarmayaa hunda balleesseeti jaarmaya ifuma qofa godhee jechuudha. Isa buunaan kutteeti. Xalaayaa sadii qofaan si gaggeessa. Feetu naannoo Amaaraatii dhufi, feetu naannoo Affaarii dhufi, feetu naannoo feetee dhufi si galee tan inni akka fedhu godhuu hin dandeenye naannoo Tigraay qofa. Amma naannoo Amaaraallee akka fedhe godhuu hin danda'u. Garuu waan ichi naqate san ari'uu ni danda'a malee gibira irraa fuudhuu hin danda'u. Akka fedhetti akka duraanii sanii keessa ce'uu hin danda'u jechuudha. Naannoon inni akka fedhe godhuu danda'u naannoo Oromiyaa qofaa jechuudha. Si galee saniifuu paartii guutuu si galee paartii guutuu ifirra deebisee jechuudha. Amma pirezidaantonni hundinuu haasa jedhan hoggiinnichi silkii itti gadda gole. Dheengadda jedhan qaallitti takka maqaan dha'u nama guddaadha. Si galee dheengadda osoon isiin ichi sagaratti ichi deemu jiru xirra hoggii ol kaaftu kunoo isaatti dha. Abiyyi tadawulaallee jettee tuma fincaan firra gadhiifte jedhan si galee. Fincaan qaallittuun guddoo. Yoo maqaa isinidha inni beektan. Dubba dhufidha. Hayi tuubamaa mindannoo amaarra kun. Hayi mindannoo fincaan maaliree jenna. Akkumatti bahanuun beekuu jettee jensi. Namitti qoflee sagaraa dhaqee fi qulqulleessi beenu jedhanii. So saniifuu hangas takka gartee warra akkasitti albaatiin hundi ifi qabuu hin dandeenye kana akkas hojjettoota isaatii jechuudha.
Hojjettoota malee hojjettoota siyaasaati miti jechuudha. Namni yoo siyaasaa hojjete muummicha ministeeraatiinis mormaa yaanni kee kun hin taane jecha yaanni kun gartee nu diiga paartiilee diiga aboo ati waan akkanaa isa dhageessi namichan maqaa namaan barreessin asitti Commander ati isa dhageessi waan akkana akkasuma huccurra fincaan gaddiifte yaa wallahi sigale kuma silki akka tolu fuuteen bomba sigale so maaliif akkasi ilmaan kana guddifannaa siin jaani bara aw ummata kana sagalee maan taane yoo jaani sigale ummata kana sagalee maan taane yaaboo ilmaan guddifannaa nu dhiisii rabbi sodaadhu siin jaani siyaasa dalayne jechuudha miti be sigale siyaasa dalayna siyaasa yoo dalayde siifi abiyyi tokko siyaasa keessatti siyaasa yoo dalayde ati kaabinee taanaan siifi abiyyi tokko sigale so awo maqaa namaan barreessin ati as jalatti so saniifu tun kaampaanii isaati jechuudha. Waan takka isin Shimallis irra wanni dhiibbaa gootan hin jirtu. Mootummaa naannoo Oromiyaa wanni jaamu hin jirtu. Hojjettoota Abiyyi ka Oromiyaatti gad ergate. Ansiif jala mureetiin siif. Mootummaa naannoo Amaaraa wanni jaan hin jirtu. Hojjettoota naannoo Amaaraa kan Abiyyichitti ergate waa takka. Sarara lama qofaan kaasaan siinje sirna paartii sirna siyaasaa maarree wanni jaamu hin jirtu. Bilziqinnaan eega dhufte bilziqinnaa jechuun paartii nama tokko wangeela namni tokko jaarrate jechuudha. Amma baayibilatti qopheeffachuu deema. Hadiis akkatti itti himee sigale booda san nagaa fi raamata isarra buusan sigale. Cufti muslima jettamu kiristaana jettamu sheekotii manzaraa tana jettamu guutuun isii bari isa gabbarti. Sigale san godhachuu deemaa jechuun amma baayibila qopheessaa jira jan. Nagaa fi raamata isarra buusuu baannaan wuxu. Makiinaan ati deemtuun hin jiru. Sigale manzaraan ati uffattee bashannantu hin jiru. Dubratti xiqqaa tana jaarsi gangalchuu hin danda'u. Kabajamoo jettee dalagaa irra barbaadaaf itti dhufti. Ijoolleen xixiqqoon tun ta yuunivarsiitii irraa amma baate asheenni tun wayi ana haa nyaatu. Ana haa nyaatu giiftii too. Sigale kan ifiifuu garaan isaa hunuu gartee ulfa amatas baatii sagalee fakkaatu kana michiyyoo xiqqishoo qalloo tana. Yaa kabajamoo jettee dura teesse. So kana hunda maaltu godha? Kaampaanii namicha kanaa keessa yoo hojjette ati ni badhaataa. Lakki an kaampaanii keessa hojjedhu. Lakki an siyaasaan dalaguu dhufe, ummataan bulchuu dhufe. Yoo jette qilinxuu buutaa jechuun kaleenca keenyaa sanitti. Sigale saniifuu namicha kanarra dhiibbaa godhuudhaaf ummanni. Wanni paartii siyaasaa maarree jaan hin jirtu. Isa qofa ajjira. Ansiifiin hima. Wanni kun paartii duraan paartii jenneetti sirri beeyna nuti keessas ilaal. Hongasii guutu beeyna. Hiddasii rakkoosii gaqqonnee rakkoo hundaa'u. Gaafiin Oromootummaan deebine jennee hoggii gaqqonnee isaa jala ta'a. Oromorraa duuti maan dhaabbanne jennee jala gaqqonnee hoggii hidda bira deetti isaa jala ta'a. Waa hunda namni dalagu jiru isa 100% Abiyyi. Tana laal as qabaachi qabaan hin barbaachisu. Ummanni Oromoo Shimallis maarree ta'e Shimallis meetir kishoo anangaan amma dura Shimallis qeeqee rabbina araaramuun siin jechuu jira. Miskiina nyaatee bulaa. Inni nyaatee dhugee farsoo isaa waa takka irra hin kaa'an. Garaa isaa guuttate. Inni naggadattuu jira irraa quban qabu. Miizee isaa kan taayyee injoo san tarrifateeti. Hanga danda'an naggada jiranii galgala maallaqa fuudhanii dhufanii zip dura godhanii gooftaa duratti dhumatti. Yale arra ummata gibira kana godha isaatti ol kaasa arra kana godha isaa godha everything waan Oromiyaa keessatti dalagamaa namicha kana godha jechuudha. Saniifuu namni hundinuu xiqqaa guddaan gamaa gamana osoo hin jenne dhiibbaarra godhu. Hayyoonni Oromoo guutuun sigale gamaa gamana jechuu miti. Sigale imaan qalau ta'uu miti. Eenyu rakkoo qabu. Paartii siyaasaa wanni jaamu jirtu.
mootummaa wanni jedhamu jirtu sigale hojjettoota namicha kanaati abbaa hojiidhaaf ummata kana ergate abbaa sanii dubbachuu qabdan malee sigale hojjettoonni maal harkaa qabu waraqaa barreessanii ummanni gaafii kana dhiyeessanii isatti ol dabarsanii murtii takka kennuu hin danda'an namni tokko aangoon qabuun siin jedhe saraara sadiin geggeessa guutuu isaanii sigale saraara sadii qofaan geggeessa saniifuu oromoon tiyya wanni godhuu qabnu dhiibbaa irra godhuudha dhiibbaa irra godhuudha arra ozoon hin jenne boru ozoon hin jenne laafinaan bishaan lafa horanii jette oromoon qabsoon guyyaa jalqabdu beeyte malee guyyaa xumurtuun beeytu itti mudduudha oriitaniituma gartee mana jechuu miti nu gaha jettaniituma jechuu miti kun nama gaafii namaa deebisuu miti gana tokko tokkoon kaameraan isin laalee warra hiriira beekana isin guuruu ta'a yoo amma qabsoo finiinsitanii jabaattanii mudditanii harka kennisiiftanii akka inni gattaa'ee mari'atuun goone waan takka maashimallisii fi kana rakkisina miskiina ijoolleen rakkisina haa nyaattee durii arra huccuu gaarii uffate sigale kana rakkisina abbaa hujii isa ramadisan qaallicha afaan dhooyfatee oromoo ficcisiisu jiru sani abbaan sigale warri gibirritti ol ka'es warri gartee rakkoon itti dhuftees 100% xiyye haga amma duraatu xiyyeeffannaa keenya sigale nuti dubbiin tun akka dhugaa akka inni gartee nama waan kana ramadate ta'e hattuu tan akka inni khadiriirfate isa ta'e hoogganaan hattuu akka isa ta'e ummata agarsiisuu beekaa hatturra duullee ummanni hundi oggee hattuu garree kaasijuun takka kaase hin kaafne jechuudha maaliif duraanuu jarree hojjeta malee sigale galgala bakkatti galchan beekanii jechuudha saniifuu ummanni oromoo wanni beekuu qabdu wanni if gaafachuu qabdu wanni dhaabbattee if dhageeffachuu qabdu mootummaa oromoo maarree oromoo waan jaamu kana gubii gati oromoon mootummaa kophaa qabdu hin jirtu oromoon osoo mootummaa qabaatteen dhumtu osoo mootummaa qabaattee beeltiin fixxu osoo mootummaa qabaattee salaalee karaan itti cufameen dhumtu amma mucaa miskiinticha miilaan deemee mee suuraa kara deemaatii fi suuraa ummata sanii waliin fakkaatanii mucaan sun karaa osoon deemuu aduun akkasii gubdee jechuudha mucaa san irra bobbaanii jechuudha diinni kana akkamiin rakkoo ummataa dubbatee sigale akkamiin rakkoo ummataa dubbatee bal'ina malee isa irra bobba'u jiranii jechuudha inni bakka deemuu ifeeguu qabaa jechuudha lubbuun abbaan hin eegin amatanii inni so inni kara deemalleen bakka deemuu ifeeguu qabaa jechuudha rakkoo ummata isaa dubbatuudhaaf sigale waan akka hayyama nam tokko isan barbaachisu ummata isaa qofa hayyama barbaachisaa nam tokko irraa hayyama fudhachuun qabu anamma rakkoo ummata kiyyaa asirra ba'ee haasa'uudhaaf eenyuyyuu hayyaman gaafadhu inninis akkasuma deemee eega carraan hayyameef deemee dhaqee rakkoo ummata isaa arkee deebi'ee hawaasa gurra hawaasa isaa buusuudhaaf eenyuyyuu hayyama gaafachuun qabu jechuudha kana hunda yoo ati bira dhaabbatte nama kee jabeeffatte nama sagalee sii ta'u jabeessite sigale kabaja argataa jechuudha yoo nifati duuban dhaabbanne huuyi jettee guyya lama ol deebite gana TikTok irra baatee meekaappii tana tarrabbitti fedhe tana magurraacha ka xiyyaa tana hunda faranjii gootu tana dibattee arabtitti fakkaattee madaamii fakkaattee nutti as baatee asii qalbii waswaasa nu gallakkiftee uduu nurraa cabsitee dalagaa hunda nu dhoorkitee asii kumas eenee gartee nuti qabsoo irraanfannu yoo kan nu gootu taate itti gaafatamtuun sii jechuu qarreenis qeeroonis akkasii jechuu saniifuu qabsoon teenya boca qabaachuu qabdi jechuudha nama garuu sagalee isinii ta'u nama isiniif jecha if kennu ummanni keenyallee duuba dhaabbattanii sigale yoo duubni kee duwwaa ta'e mootummaan wanni ma duriyyeen aangoo qabna jettu tun kabajaa siin qabdu duuba kee laalan dura haga ammaa maaliif jaawar sodaatan
dubbisaati waa harkanii jechuudha. Sigale saniifu jawweenis qabsoo isaa adda dhaabuun qabu jechuudha. Dawaan jara kanaa isa. Bar sadarkaa Gidirisaan harka kennee abbichuu jechuun seenetti qabsoon finiinnaan amma Gidirisaan duriif duuba jecheela. Sigale duriif duuba jechee. Saniifu gaariidha if duuba jechuun gaariidha. Itti kutuu dhabuu kasaara malee if duuba jechuun gaariidha hammeenyaan qabu. Nutu garreetuma deebinee bira. Namni nurra itti lafee yoo jira paartii sana. Akkaan anfaan itti ta'e qubuma qabdanii biyya alaa sanatti. Harkitee yoo deebite sheenaan qabdu jechuudha. Harkitee yoo deebite sheenaan qabdu jechuudha. Ala teessee garuu osoo nu maalummaa waan kanaatu hin beekin balaaleeffachuufaa xiqqeessuufaa maal godhuufaa mee maaliif bilziqinnaa balaaleeffattaa yoo siin jenne anamma deebiin qaba. Maaliif garagaltee yoo naan jeen deebiin qabaa jechuudha. Quubsa sanuu deebii ragaa qabdu. Ta afaanii osoo hin ta'in ta siyaasaa osoo hin ta'in ta ragaa qabdu. Saniin qabaa jechuudha. So amma kaan warra amma harkatumu kana yoo maaliif harkatum ta'etti ragaan qabu jechuudha. Finfinneedha qulqulleesse fasiin jaa. Namaatu riipoortii keessatti afaan Oromoo dubbate fasiin jaa. Afaan Oromoo Ameerikattuu dubbachuu jira. Yuunivarsiitii of Minnesota tanatti afaan Oromootiin barachuu jiranii bara faranjiin hundi. Sigale. Koottaa bakka gabranara biyya tanaa bulchaa biyya tanaatiis Oromoo godha. Sigale. So saniifu afaan dubbateef namni Oromoon ta'u kay Oromoo si godhu yaada hujii ati hojjettu. Sabni kun harka keetitti boo'u jira moo gammadu jira. Mirgi isaanii dhiibamu jira moo kabajamu jira. Sigale kana ka Oromummaa si godhu malee gartee ati Oromoo taate waan feeti taate kun sin barbaachisu.